Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo iddoo jirtan hundatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha akkam ooltan. Akkamiin yeroo kana geessan. Amiin. Waaqayyoo gooftaan keenya maqaan isaa bara amma baraatti kan galatoomeef ol kan jedhanuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee biraa hin haftuuti haati teenya qulqulleettiin dubreen Maariyaam deessuun Waaqayyoo agarsiisuun jannataa kiruubiin kakuu haaraa. Isa nyaatamuuf isa dhugamu kan nuuf argamsiiste daawitii jireenyaa kan taate haati teenya qulqulleettiin dubreen Maariyaam maqaan ishee akka ilma isheetti kan galatoome nuuf haa ta'u. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti isaan lachuu Waaqayyoon fuulduratti qulqulloota turan kan jedhu irratti ni baranna jechuudha. Isaan lachuu Waaqayyoon fuulduratti qulqulloota turan jedhee qulqulluun Daawit akkuma dubbate qulqulluun Luqaas akkuma dubbate Luqaas jechuun kaayigaa hojiin isaa jalqabaa yaalaa yookaan immoo doktora ture. Hojiin isaa itti aanan immoo si'ilii haadha teenya qulqulleettii dubree Maariyaam mucaa ishee hammattee jalqabaatiif kan kaase isaadha. Egaa qulqulluun Luqaas iddoo garaagaraatirraa Waaqayyoo duuka bu'oota isaa akkuma waame Luqaasis waamee jira. Egaa yoo kana ilaallu qulqulluun Luqaas jecha kana jalqabaaf kan dubbate luba Zakkaariyaasii fi Elsaabeexidhaaf jechichi kun haa dubbatamu malee nuufis dhaloota achirraa jalqabee hanga ammaatti jiruufis ni fayyada jechuudha. Egaa kana hoo jennu isaan lachuu Waaqayyoon fuulduratti qajeelota turan hoo jedhu eenyufaatu Waaqayyoon fuulduratti qajeelota ture kan jedhudha. Isaan keessaa qulqulluun Tsaggaa Za'aabii fi Egziyaariyaan Waaqayyoon fuulduratti gadoof qabummaadhaan sodaadhaan jaalala Waaqayyootiin akkasumas warroota harka qalleeyyii ta'an nyaachisuudhaan mana Waaqayyootiif aarsaa dhiyeessuudhaan isaan lachuuyyuu akka abboomii Waaqayyoo akka jecha Waaqayyootitti kan deeman isaan lachuu qulqulloota turan jedhee dubbata. Kanaaf qulqulloota waan turaniif qulqullina isaanii ilaalee abbaan keenya Waaqayyo uuman keenya dursee qulqullootaaf waadaa akkuma galeef isaaniifis sanyiin qulqullootaa ni eebbifama akkuma jedhe abbaa keenya qulqulluu Abuna Taklaa Hayimaanoot egaa qulqullina haadha fi abbaa isaanii Tsaggaa Za'aabii fi Egziyaariyaa ilaaluudhaan mucaa jaalatamaa mucaa eebbifamaa kan Waaqayyoon sodaatu isaaniif kennee jira jechuudha. Abbaan keenya qulqulluun Abuna Taklaa Hayimaanoot abbaa isaanii Tsaggaa Za'aabii fi haadha isaanii Egziyaariyaa irraa Itoophiyaa keessatti Shawaa Tsillaalish iddoo ittisaa Mikaa'el jedhamutti dhalatanii jiru jechuudha. Abbaa fi haati isaanii dhala dhabanii waggaa dheeraa turanii jiru yaa saba Waaqayyoo. Waggaa dheeraa erga turaniin booda qulqullinaan ammas mucaa dhabneerra osoo hin jenne rakkanneerra osoo hin jenne abdii osoo hin kutanne dhabduu ta'anis ilmoo dhabanis gara Waaqayyootti deemaa qulqullinaan sodaa Waaqayyootiin jaalalaan wal jaalachaa gara mana qulqullummaatti deemaa turaniiru jechuudha. Waaqayyo egaa Ermiyaas boqonnaa tokkorraa jalqabnee innaa ilaallu gadameessa haadha kee keessatti si filadheen jira dheera ciminaa fi obsa isaanii ilaaluudhaan Waaqayyo gooftaan keenya isa kan tajaajilu gadameessa Egziyaariyaa keessattidha. Egaa kan qopheeffate qaba jechuudha. Guyyaa isaa eeggatee Waaqayyoon wanti dadhabamu hin jiru, Waaqayyoon wanti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef akkuma isaan jedhanii Waaqayyo gooftaan keenya kan isaan filate isaaf kan jaalataman mucaa jaalatamaa ni kenneef jechuudha. Abbaan keenya abbaan Taklee egaa garaa gadameessa haadha isaanii keessatti ni hafanii yookaan immoo ni uumaman jechuudha. Kanaan booda Waaqayyo abbaan keenya eeyyama isaa ta'ee ni dhalatanii erga guyyuma dhalatan sanarraa jalqabee raajiiwwanii fi dinqiiwwan garaagaraa raawwatamaa akka turan bal'innaan qabsuura yookaan immoo seenaa isaaniitti irratti bal'innaan ni arganna jechuudha. Egaa dhalatanii gaaf guyyaa sadaffaa isaaniititti abbaaf galanni haa ta'u ilmaaf galanni haa ta'u hafuura qulqulluufis galanni haa ta'u jedhanii Waaqayyo isaanii galateeffataniiru. Hafuurri qulqulluun irra bulee Waaqayyo isaanii akka galateeffatan qooqa isaanii guyyaa sadaffaatti Waaqayyo isaaniif saaqee jira jechuudha. Egaa Waaqayyo qooqa isaanii kan saaqee isa akka galateeffataniifidha jechuudha. Maqaan isaanii jalqabaa Fissahaa Tsiyoon kan jedhamudha. Moggaasni yookaan immoo Fissahaa Tsiyoon jedhanii moggaasanii fi Fissahaa Tsiyoon jechuun immoo gammachuu jechuudha. Gammachuu Tsiyoon jechuudha jedhee
lafa nuuf kaaniiru jechuudha abboonni keenya. Kanaafuyyuu gammachuu tsiyoon kan ta'an haadhaaf abbaas kan gammachiisan ummata Itoophiyaatiif abbaan keenya abbaan Taklee gadaamii Dabra Asboo keessatti waggaa dheeraadhaaf waggaa 29 dhaabbatanii biyya keenya Itoophiyaa wangeelan kan lalisan, wangeelan kan qajeelchan, wangeelan kan jiisan. Waaqayyo abbaan keenya immoo samiirraa ciminaa fi obsa isaanii amantaa isaanii ilaalee samiirraa fannoo gadi ergee fi fannoon bu'ee fi jira. Waggaa 7 miila tokkoon dhaabbatanii biyya keenya Itoophiyaadhaaf eboo bitaa fi mirgaan dhaabanii fulduraa fi duuban dhaabanii biyya keenyaaf kadhatanii jiru. Ijoollummaadhanis barumsa amantaa isaanii barachaa abbaa isaaniirraa isa barachaatiin waggaa 15 guutanii jiru. Erga waggaa 15 guutaniin booda immoo abbaan keenya Phaaphaasii Abuuna Qeerloos irraa duqunnaa fudhatanii jiru jechuudha. Duqunnaa fudhatanii sosuma tajaajilaa jiran waggaa 22 yoo ta'an immoo achumatti deebi'uudhaan haala ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'een barumsa barachaa Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan isaaniif akka ibsetti abbuma kanarraa abbaa Qeerloos irraa qissannaa yookaan immoo lubummaa waggaa 22ffaa isaaniitti fudhatanii jiru jechuudha. Egaa guyyaa tokko Waaqayyo itti mul'ateetu jedha. Duuka bu'aa haaraasin taasisaa jedheetuyyuu Waaqayyo abbaan keenya isaan gara bosonaatti yoo deemanuyyuu itti ni mul'ate jechuudha. Egaa itti mul'ateetis duuka bu'aa yookaan immoo duuka bu'aa haaraasin taasisaa jedheeni maqaa isaanii Takla Hayimaanooti jedhee moggaaseefii jira jechuudha Waaqayyo. Takla Hayimaanooti jechuun immoo firii amantaa jechuudha yaa saba Waaqayyo. Firii amantaa kan ta'an hunda keenyaaf wabii lubbuu keenyaa kan nuuf ta'anidha abbaan keenya. Jaalatamaa kan ta'an waaqolee tolfamoo garaagaraa caccabsanii ummata wangeelaan kan barsiisan iddoo garaagaraatti raajiiwwanii fi dinqiiwwan garaagaraa kan raawwatan abbaan keenya abbaan Taklee egaa biyya Katataa jedhamtuttis kiristaanummaa fuudhaa wangeelatti amanaa jedhanii kiristaanummaa fudhaa wangeelattis amanaa jechuudhaniin uummanni naannicha sana keessa jiru lakki nuti itti bulaa kan jirru wanta itti bullu qabnaa kan yoo rakkannee dhukkubarraa nu fayyisu kan yoo beelofne nu obaasu kan yoo dhoobane nu nyaachisu yoo beelofnes yoo dhoobannes rakkina keenya kan nuuf baasu qabna jedhaniitiin ni didanii Abuna Taklaa Hayimaanoot immoo deebisanii egasuu anis isin waliin deemen nan sagadaa fi nan fudha waaqa keessan na fudhati deemaa ittiin jedhanii isaan waliin ni deemanii isas egaa fuudhanii deemaniin yommuu iddoo mukichi jiru sanitti dhiyaatanis yennaa naannawa sana ga'anii seexanichi mukicharraa ni iyye jechuudha yaa saba Waaqayyo raajii isaan raawwatan keessaa seexanichi mukarraa maaliif natti dhufte anuyyuu atoo ilma Waaqayyoodha ani Waaqayyoon gargar ba'ee kanan biyya lafaarratti gatameedha xuraa'inna kootiin hojii badaa kan kootiin maaliif gara kootti dhufta jedhan jechuudhaniin ni iyye jechuudha. Uummannis mukicha iyyuu agarraan kaa'egaa Abuna Taklaa Hayimaanootitti amanuudhaan jechuudha. Ati nuuf har'a achuma turii ati achuma turii nu immooyyuu gara mukattii kanaatti ni deemna deemnatu kadhanneeti ni deebina jedhaniin jechuudha. Yommuu kana maqaa Waaqayyootiin mukattiin kaate akka gara isaanitti dhufte ni hubanna jechuudha. Egaa uummanni naannawa sana keessa jiran seexanichi sun mukarraa yoo iyyuu abbaa keenya Takleedhaan ati achuma turii nu immooyyuu mukattii bira deemnee ni deebina yoo ittiin jedhan abbaan Taklee immooyyuu kadhannaadhaniin Waaqayyotti boo'anii mukattiin kaatee iddoo isaan dhaabbatanii jirassanitti akka dhuftuuf ni abboome. Waaqayyo gooftaan keenyaas isa mukattii sana buqqisee raajiidhaan gara isaaniitti ni deeme. Seexanichas egaa qulqulluu Mikaa'eliin akka alangeetitti ibiddaan akka ari'u taasisaniiru abbaan keenya Abuna Taklaa Hayimaanoot. Yommuu mukichi buqqa'us muka sana jalatti namoonni du'an baay'een isaanii jiru. Naannoo namoota 15 kan ta'an mukattii san jalaa du'aa ka'anii jiru. Achumattis immoo kumaatamaan kan lakkaawaman kitila kan hedduun isaanii lakkoofsan kan bira gaamuu hin dandeenye kanatti amanuudhaniin egaa uummanni hedduun isaanii cuuphamanii Waaqayyotti amananii Waaqayyo abbaa isaanii kadhachaa isa waliin jiraatanii jiru jechuudha. Akkasumas Abuna Taklaa Hayimaanoot gara Wallootti deemuudhaan Kawaalaa Gool jedhamutti waggaa 10 naannawa sana keessatti barsiisaa turanii jiru. Erga barsiisaniin boodas immoo
holqa soofuudhaan bataskaana yookaan immoo iyyuu kawaala ajaa'ibaa ijaaranii ummanni hedduus achitti barachaa achitti mucummaa sillaasee fudhachaa turanii jiru jechuudha. Egaa Waaqayyo abbaan keenya seenan isaan raawwatan kana duwwaa miti. Inni isaan keessaa muraasa isaanii tanan yeroo ammaa kana kaasnee waliin barachaa jirra. Abbaan keenya qulqulluun abbaan Taklaa Hayimaanoot egaa Waaqayyo fedhaaf eeyyama isaa ta'ee raawwate isaan filateetu jira, isaan booji'ee jira. Waaqayyo gooftaan keenya abbaa keenya kan booji'e nuus nu booji'ee jaalalaaf tokkummaadhaan mana isaa keessatti walitti nu qabatee biyya irrattis tajaajilaa mana isaa samii irrattis dhaaltuu mootummaa isaa akka nu taasifatu Waaqayyo eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Eebbii fi araarsummaan qulqullootaa eegumsi isaanii nurra oolee haa bulu. Egaa guyyaa irraa kan abbaa Taklee bichaa miti kan kabajamanii Kiristoos Samraan, abbaa Musee Tsaliim, Toomaas Zamaraas baay'een isaanii kan kabajaman jiru jechuudha. Egaa isaan keessaa seenaa abbaa keenya abbaa Taklee kaasnee ilaallee jirra. Egaa Waaqayyo maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa abbaa kan ilmaa